akkuma amma oduurra dhagaa jirtanii har'a jaarsummaan gaggeeffameera. Jaarsummaan kan gaggeeffame waajjira kabajamoo muummicha ministeera Itoophiyaa keessatti maasaraa mootummaa keessatti jechuudha. Akkuma kanaan dura isin ibsaa turre gaaffii isaan gama sinodosii haaraatiin dhiyaataa ture. Gaaffii isaanii qabatanii har'a dhiyaatanii mariin taasifamee araaraan goolabamee jira. Murtee jajjabaatu darbee murteen jajjabaa darbee gara qabxii 10 booda gara miidiyaa irratti isinii dhufa. Miidiyaa ETVdaanis miidiyaa hundumaatiin ni darba. Walumaa galatti garuu waliigalteedhaan akkaataa gaaffii Oromiyaan dhiyeessaa jirtuun turteen gaaffichi goolabamee jira. Tokkoffaan wanta asirratti jalqabuma wanti inni jedhu jechi dhiifama gaafate jedhanii amma miidiyaa isaa gara biraatiin afarsaa jirantu jira. Namni dhiifama gaafate hin jiru. Dhiifamas wanti godhamus eenyuufuu kan godhamu miti. Dhiifama wanti gaafatame hin jiru. Dhiifama hin gaafanne jarri keenya gaaffii isaanii qabataniitu kan dhiyaatanii. Walumaa galatti gama keenyaan injifannoo guddaadhaan goolabameera baga gammaddanii. Inni guddaan Oromiyaan naannoo ishii keessatti afaan Oromootiin tajaajilamuu fi abbootiin episkoopoosiin amma muudaman kun bakka ramadamanitti hojii isaanii akka itti fufan waliigalteen kan ta'e. Wanni isaanii muudamni isaanii kun immoo soomii hiikaatti sinodosii waliigalaa gaafa walga'e irra ga'a jechuudha. Isayyuu kan ragga'u episkoopoosiitu hin taane paappaasii guutuudhaan fudhatamu jechuudha. Paappaasii guutuudhaan wayita kan fudhataman isaan amma muudaman kana qofa miti hedduutu dabalamuuf deema Oromiyaa keessatti. Kanaaf dargaggoonni Oromoo keessattuu warri gara amantii kanaan tajaajila adda addaa kennan teoloojii seenanii bal'inaan akka baratanii kutaa 12 ol fixan akka wanni kana keessatti hirmaatan murtaa'ee jira. Akkuma isinii ibsee guutummaatti qabeenyi sinodosii yookaan immoo ortodoksii Oromiyaa keessaa argamu marti naannoo keessatti akka hafu naannoodhuma Oromiyaa keessatti tajaajilli akka ittiin kennamu bal'inaan episkooposoota kana malee bal'inaan kolleejjonni garaagaraa banamanii dargaggoonni qeerroon Oromoo keessatti nam'anii akka leenjii fudhatan kolleejjiin akka babal'atu waan akkasiitu murtaa'e. Walumaa galatti injifannoo guddaadha. Wanti qabsaa'amaa tureef isuma kana mirga argachuudha. Gaabbichuun tuufi warra kana raawwatan immoo akka Oromiyaatti koreen hundaa'ee jira. Akka odeeffannoo argannetti bal'inaan booda miidiyaan ibsaa. Walumaa galatti garuu kana fakkaata. Wanti gaafatamaa ture hundumtuu qabsoon abbaa isaa Oroosfaa godhan galma ga'eera jechuu dandeenya. Guutummaatti galma ga'eera. Baay'ee gammanneerra baga gammaddanii yookaan humnaan yookaan tolaan yookaan araaraan akka wanti kun gama ga'u galma yaadame ga'u hedduu irratti warri hojjetaa turtan warri itti dadhabaa turtan hundumtuu baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Ka barbaannu kana nuyi. Ka barbaannu Ortodoksiin saba tokkoon gosa tokkoon haguugamtee uummata keenya irratti saamicha garaagaraa godhaa baate kan wanti godhamaa ture sun hundumtuu amma booda hin hojjetu jechuudha. Maaliif kana booda Oromiyaa keessatti abbooti Bilis warri bilbiltan natti hin bilbilina. Kana booda Oromiyaa keessatti abbootii Oromiyaa keessaa Oromoo keessaa baantu bulchaa. Lammata ammoo qabeenyi Oromiyaa keessaa lafa isaa ta'u maal hundumtuu galiin argamu Oromiyaa keessatti hojii misoomaaf keessattuu kolleejjota teoloojii babal'isuu waan adda addaatiin ijoolleen Oromoo naannoo Oromiyaa keessatti afaan ituu danda'anii naannoo kana keessatti hojii dhabanii rakkataa jiran gara biraarraa dhufee kan muudamu sun hundumtuu kana booda hin jiru jechuudha. Bal'inaan immoo afaan hojii Bataskaana keessatti afaan Oromoo akka ta'u dabalataan murtaa'ee jira jechuudha. Gaa kanatu jira jara keenya isa kaan tartiibaan walitti deebina
qabxiiwwan maalti irratti walii galame booda deebi'anii miidiyaan kan ibsamu jedheeta eegaa jirra. Walumaa galatti garuu qabsoo yeroo gabaabaa keessatti haala amma taasifame kanaan haala kanaan goolabamee jira. Baga gammaddanii isiniin jechuu barbaada. እንግዲህ ትንሽ በአማርኛ ልበልና ይሄን ላይፍ ዘጋለው እንግዲህ እንደተባለው እንደ በሌላ ሚዲያ እንደሚሰራጨው እንደሚወራው ሳይሆን ይሄ ነገር ይጠበቅ ነበር እርቅ እንፈልጋለን ብለው አዲሱ ሲኖዶስ ሲጠይቅ በከረመው መሰረት ምንም ማንንም ይቅርታ ሳይጠይቅ የይቅርታ ቃላትም ሳይነሳ አሁን ዛሬ ተስማምተው አዲሱ ሲኖዶስ ያቀረበው ባባ ሳውሮስ የሚመራው ሲኖዶስ በጠየቀው መሰረት ሁሉ ነገር ተፈጻሚነት አግኝቶ ዛሬ በቤተ መንግስት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ቢሮ የእርቅ እንትን ሙሉ በሙሉ ተጠናቋል ማለት ነው። ተስማምቶ ታርቋል። እንግዲህ የታረቁት ያው በኋላ በሰፊው 10 ነጥቦች ያሉት መግለጫ ይሰጣል። በኋላ በሚዲያ ተሰማላችሁ። ከዛ ውስጥ ግን አዲስ የተሾሙት ኤጲስቆጶሳት ወደ ሙሉ ጳጳስና በዚህ በሁለት ወር ውስጥ በሚደረገው የሲኖዶሱ እንትን ዕውቅና ተሰጥቷቸው ወደ ስራቸው ይገባሉ። በኦሮሚያ ውስጥ ከዚህ በፊት በቋንቋ ችግር ቤተክርስቲያን የተዘጉ ቤተክርስቲያኖችም አሉ። ብዙ ነገሮች ስላሉ ብዙ ኮሌጆችና የመንፈሳዊ ኮሌጆችና ትምህርት ቤቶች ተከፍተው በርካታ የኦሮሞ ወጣቶች ገብተው ሰልጥነው አካባቢያቸውን እንዲያገለግሉ ይደረጋል። በተጨማሪ ከነዚህ ኤጲስቆጶሳት በተጨማሪ ሌሎች የሚሾሙ አሁን በገዳም ገብተው እየሰለጠኑ አሉ። በኦሮሚያ እንደ ስፋቷ እንደ ቆዳ ስፋቷ የሚሸፍን ጳጳሳት ይኖሯታል ማለት ነው። በእነሱ ነው የሚተዳደረው። በዚህ ላይ ተስማምተው ተቀብለዋል። ይሄንን ደግሞ የሚያስፈጽም አዲስ ግብረ ኃይል ከሁለቱም ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል። ይሄኛው ከዛሬ እንግዲህ ወደፊት በስራ ላይ እንዲውል ተቆጣጥረው የሚያስፈጽሙ ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ የተጠየቀውም በራሳቸው አባትና የኦሮሞ ኦርቶዶክሳውያን በራሳቸው አባቶችና አሁን በተሾሙት እንደገና ደግሞ ተጨማሪ አሁን በሚጨመረው እንዲሁም ደግሞ ሙሉ በሙሉ በአፋን ኦሮሞ ብቻ በኦሮሚያ ውስጥ አገልግሎት እንዲሰጥ የተወሰነ ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ፣ ደስ ብሎናል። ይሄንን ነው ትግላችንንም ይሄ ነበረ፣ ከግብ ደርሷል። ያው ሌሎቹም ባሉበት ምንም የተወገዘ በሙሉ ከዛሬ ጀምሮ እንደማይሰራና የተነሳ መሆኑን ያው በመግለጫ ውስጥ ተሰሙታላችሁ። በዚህ ተጠናቋል ማለት ነው። ደስ ብሎናል። እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን በጣም እናመሰግናለን። እውነተኛ የአባገዳ ልጅ ነው እና ጉዳዩን በጥልቀት አማክሮ ሁሉን ነገር ጨርሰው ዛሬ እዚህ ላይ ተደርሷል ማለት ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ከዚህ በኋላ ሁከትና በጥብጥ የለም። እንግዲህ ለዘመናት ሲጠይቁ የነበረው ጥያቄ የኦሮሞ ሕዝብ ጠይቅ የነበረው ጥያቄ በመመለሱ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ በበኩሌ እናንተም እንኳን ደስ አላችሁ። ይሄን ነው። በኋላ እንግዲህ መግለጫውን በሰፊው ምን ሰማ ይሆናል። ሰላም